jennaan naman beeytu keessa namaan beeytu asirratti afuuftuu waa jetti budaan agaree nyaatti ammallee tiniin keessan beeytu agaree nyaatti jaad naman beeytu jarri akkanumatti haasoyti ol yaatee gubbatti. Kanaaf inshaallah hedduun namaa tapha kowaasii illee qaba. Kowaasitti harkaa isin qaba zamoona natti fakkaate aalamu wancaa je'an san. Haal jettan isin. Maraa agarree bira kunne abbo. Maraa agarree bira kunne abbo. Mee seenaa ajaa'ibaa wayiitu jira. Onlaayinii seenaa mee onlaayinii irra jirraa je'anii har'aa liivii illee seennee bara tiktookii illee liivii kennumaan seenne. Qara mana namaa irra olii gadi fiina. Wanni onlaayinii kunillee nuu galee jennaan manuma kenna bananneetiniin har'a daawwaa isinii godhaa turre. Rabbi barakaa isinii haa godhu amma booda ganda hambaa deemuun hin jiru. Gandarra olii gadi fiiguun hin jiru. Sheeyni roobee manuma taa'anii mana ofiitti ammootiniin haasawa gaggeessanii haasawa isinii gaggeessinaa. Haa ta'u ammootiniin nuti gufuu xixiqqootiifillee mataa gadi hin jennu nama xixiqqaa ammootiniin waan nuun jedhu nu qeequufillee mataa gadi hin jennu. Wallaahi mataa gadi hin jennu. Nama hedduutu keessa namaan beeku abboo namarratti waraabuuf deema. Yaa ummata kiyya wanni ani isinii dhaamu. Haa ta'u warri ammalleetiniin sadarkaa ilmii beeytan isinii nu beeytanii namni ammootiniin rabbii sammuu isinii kenne aqlii isinii kenne ni beeytanii nama sadarkaa qabutu beeka je'an. Laa ya'lamul fadla illaa zabuhu je'e nabiillee alayhi salaatu wassalaam. Nama sadarkaa ilmii qabu namuma sadarkaa ilmii beekutu isa beeka je'an. Haa ta'u ammootiniin waan ariifatina waan namarratti waraabuuf daftaniin ariifatina. Isin ummata kenna galaana Oromoo galaan. Qeerroo ni jaaladhaani wallaahi qeerroo isinin jaaladha. Oolmayni kiyyallee isin keessa. Namni isin keessaa na baasuu deemu ammootiniin rabbiin ammoo qooda isaa keessaa isa baasa. Haa ta'u ni jaaladha jaalala akkamii isin jaaladha beeytanii jaalala dhugaa isin jaaladha wallaahi onne matiyyaan isin jaaladhaan garamaan isin jaaladha wallaahi waanyoon ammalleetiniin haa baddu miqqanyaan ammalleetiniin haa baddu garaan isin jaaladhaan akkamitti jennaan akka rasuulli rabbii ansaara jaalatan san alayhi salaatu wassalaam bar rasuulli rabbii warra ansaaraa kanaan waan je'an dhageettanii gaaf tokko dubbiin kakaatee jennaan warri ansaaraa komii dhiyeessee jennaan warri komii dhiyeesse sunillee warruma ammallee wallaaltota warra bebbeeytota miti warra wallaaltotatu xiqqoo waa je'ee jennaan dubbiin nabiin bira geette alayhi salaatu wassalaam isin akkana naan jettaniif aboo qoonni nu bira hin geenne aboo ummata kaanii ummata qureeshaatii kennee nuun kennine warri jettan maarreetiniin ani je'e rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam osoo abbootiniin ansaarri laga takka seente aboo ummanni biroo ammoo laga biroo seene ani laga ansaarri seenu seena je'e rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam osoo ammoo ansaarri abbootiniin karaa abboo tokko seente ummanni karaa biraa deeme ani karaa ansaarri deemtu deema je'e rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam lawlal hijraa osoo hijiraan tahuu baattee jedhe ani biyya kiyya gadhiisee godaanee rabbiif jecha baqadhee isinitti baqadhe osoo hijiraan kun na dhogguu baadhe ammoo isinirra taha jedhe rabbi alayhi salaatu wassalaam lakkaawamiinsa isinirra lakkaawama warra ansaaraa irra lakkaawama jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam eegana nabi waan je'an dhageettanii ansaarri qolootiyya tajalaati jedhe kana teeraatiyya tajalaa jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummanni kun ammoo kootii gubbaati jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam akkuma nabi ummata saniin jedhe ani qeerroo karaa qeerroo seente seena wallaahi ummata jagna jira qeerroo sabaafillee quuqamu jira diiniifillee quuqamu jira isin duuga jirra wallaahi ani isin duuga jira yoomu wallaahi jaalala keessanillee akkana jaalattanii beekaa haa ta'u ammoo waa isinii dhaama warra ariifatu warra dafee namarratti waraabuuf deemoo qiimaa sadarkaa kanallee ilmiillee beeka nama ilmiillee ammootiniin kabaja darasaa xaaliba xiqqaallee haa ta'u kabaja ulamaa'ii kenna kabaja isaaniin ardiin bareeddee kabaja haa ta'u ammootiniin mee atiin namarratti daftee waraabdu sun mee ji'a takkallee hin jennu darasummaa kana mee torbaanuma takka bahi torbaanuma takka mee kitaaba fudhadhu deemi mee waan si qunnamu argita hin laaltaamee deemi kanaaf ummata kiyya wanni an dhaamuu barbaadu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan je'an gaafan tokko mee caqasaa rabbii je'aatiniin gurraanna caqasa waan an isinii himu kana gaafa tokko ashajji ibnu qaysii je'anii sahabaa guddaadha radiyallahu anhu ardaa wufuuda arabaa je'anii waggaa sagaleessoo keessummaan nabiin irra dhuftii je'an biyyaa buqqaateetiniin islaamuu dhuftii je'an sanaa san keessa warri ammallee ashajji ibnu qaysii illee ni dhufe je'an wufuuda keessummaa tahanii islaamuu
islaamummaa ofii beeksifachuu dhufanii jennaan waajjiyaan dhageettanii Ashajji ibnu Qeysii kun keessummaan biyya isaanii waliin dhufan nabitti ol seenanii jennaan inni duuba seene suuta je'eet ani nabitti hin seenu alayhi salaatu wassalaam haala karaa fagoo dhufe haala ammallee dayfiinarraa dhawuun haala ammallee tiniin nama imalaa fakkaadhu kanaan nabitti ol seenu akkamitti seenaree anaa karaa hila tahuu jedhan yaabbii ufii ciibsee qaamallee tiniin tolfatee qaama ufiillee dhiqatee xaharfatee waan urgaa ufii godhatee uffata qayyaratee suuta je'ee nabitti ol seene jedhan alayhi salaatu wassalaam Ashajji ibnu Qeysii nabi waan je'aniin fiika kaslataanii je'aniin si keessa bara Ashajji ibnu Qeysii roga lama jira yuhibbuhum Allah karabbiin jaalatu roga lama jira si keessa karabbiin roga lamaa san jaalatu alhilmu wal anaatu je'anii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam suuta deemuu fi obsaan malleetiniin qabdaa kanatu si keessa jira karabbiin roga lamaan kana jaalatu je'ee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam suuta deemuun ammootiin barbaachisaadha obsillee barbaachisa nama suuta deemetti wahibbaya ummata keen nabi waan je'an alayhi salaatu wassalaam mara'an malleetiniin galtee argamteef gammachuu argamteef nama gammachuu sanitti fiigutu jira je'e nabi alayhi salaatu wassalaam nama dafee homa galtee argamte maratti fiigutu jira je'an dura fiigutu jira je'an namni sun je'e nabi namni galtee argamte gammachuma argamte hommaan argamte haa argamtu namni dura itti fiige akkuma dura itti fiige namallee keessaa gala je'e nabi alayhi salaatu wassalaam namni suuta deeme ammoo wahitti gaha je'e nabi alayhi salaatu wassalaam mee hagamtaan obboloowwan kiyya bar dheengadda numa tana haguma xiqqoo bilisummaa jennee cararii wayii argine kana eewada oromo haguma cararii wayii argine kana bilisummaa jennee waa ammoo hagamta layin rabbiin asitti dhiifnee waa hagama ufitti fannifnee laga meeqa seennee waa meeqa taanee eegana ammoo waan taanellee argitan booddee teennallee argitan suutuma deemutu bareeda obboleessa kiyya namni suuta deeme wayitti baya namni ariifate ammoo akkuma ariifateen keessaa gala je'e nabi alayhi salaatu wassalaam kanaaf mee walirrattillee waraabuu kana suuta la shaagoonu walirratti waraabuu kana suuta la shaagoonu mee ariifatinaa mee jechuun barbaade haa ta'u qiimaa diinii kana namuma diin beekutu beekaa namni marti ammalleetiniin tokko ta'u waliin fakkaatu haa ta'u jaalala isinii qabaan dhugaa rabbiititti jaalala isinii qaba maaliif jennaan oromoon galaana oromoon galaana dhugaa wallaahi dhugaa kalee argine kalee galgala akka ooroo makii oomo maalii jettan san raachuu girrigirrii ka'edhan san argitanii ooroo makkii moo maalii ka'ettan san anfa akkana jejjettan san argitanii galaana ishii wallaahi haa ta'u ammootiin asirratti yaatanii gandummaa maalii walaa jettanii malee oromummaan isin keessaa calaqqiftii baga ammalleetiin kenna taatanii oromoon galaanaa tokko taana ammoo wal qabannee deemnaa tarba baana insha Allah diiniinillee barana ol baana oromummaa tanaanillee barana ol baana jechuu barbaade ani isiniin jaaladha dhugama isiniin jaaladha jaalala akkamii isin jaaladha beeytanii seenaa wayii taarika wayiitu jira isinitti himaa namni gariin amma seenaa kana caqasee achiin fiigataa seenaa wayii wama argamte isinitti hima jaalala akkamii isin jaaladha beeytanii jaalala mucaan gurbaa wayiitu jira abbootiniin mucayyoo wayii jaalate gurbaa wayiitu jira mucayyoo jaalate jaalala akkasii isin jaaladhaanillee wallaahi akkam ta'e beeytanii jaalala ammaa tanaa miti ta amma dubartii jaalataniitiniin zuurii jaalatanii galgala ammootiniin isin tabiraa taatu tanaa miti kanaa miti jaalala duraaniin beeytan akkatti namni wal jaalatu sii galaati jaalala jennaan illee shari'aan illee abbootiniin dhugaa dubartii jaalatuun nima jira haa ta'u karaa shari'aatiin ta'a malee akkamma isin godhattan kanaa miti osoo keessanii isin sheekonni hin jaalattu seetanii jaalalli hin jiru isin bichaa onnee ammootiin onnee laaftuu rabbi isinii kennee nu onnee dhakaa nutti kenne onnee waa jaalattu hin qabnu laakiin ammoo ima jaalatanii haa ta'u jaalalli karaa shari'aatiin ta'a malee akkamma isin godhattan kanaa miti jaalala isin godhattanii hintalallee sobdanii si jaaladha jettaniini birrii harkatti argitanii si jaaladha jetteeni isiinillee qalbii isii balleessitanii warrillee hintala laallachuu fi jedhaniitini si duuka gadhiisanii bulii lamaa sadi mee laallannaa jedhe hin laallannan tala fuudhuufi jedhe warrillee duuka gadhiise abboo
raasaa wallaallatanii hintala qalbii balleesse gaafa bulii afreessoo maal jedhan beeytanii step to step akka isiniin jedhe san maarreetini wallaallanne ansima fuudhaa ta akka teetiin an jirtu ani abboo abdii sirraa qaba bultii naa taata je'eeni qalbii isii balleesse maarree waan zamanaa tokkotu jira faashina zamanaa tokko jira maarreetiniin haammalleetiniin qorannaa gaggeessina jettan sanii miti akka isin qorannaa gaggeessina jettanii irratti ammallee waan barbaaddan dalaydanii eeganaa qullaa ishii hambiftan kanaa miti qorannaa jedhe gaafa bulii afreessoo qorannaa jedhe bara qorannaa gaggeessinaa jedha bara qorannaa gaggeessina jedhe piraaktisii jedhe piraaktisii baana meeshaa seetaati ka piraaktisii irratti baatu bilaakboordii barsiisaan ammalleetiin achirratti katabu seetaa intala eenyuu seetaati abboo namarraa baatee bar dhakarraan baane piraaktisii jedhe abboo isirra piraaktisii dalage gaafa kaanii ammoo eessatti si beekaan jedha maraa ammoo piraaktisii maan fixa inni waan magaalaa kana keessa jiru kaayi keessaayyuu isaan qatee ka Adaamaatti achi piraaktisii tara ka Shaashamanneetti achi piraaktisii tara kana ammoo kanaa miti jaalalli ammoo jaalatuu qabdan dhugaa birriifi miti dhugaa namummaa isii yoo jaalatte ammoo tiniin birriif namni naman jaalatu yaa obboloowwan kiyya waa heddurraa barattan jee haasawa kiyya yaada mucaan mucattii jaalate abboo akka jabaa jaalate wallaahi jaalala duraanii dhibbaan dhibba jaalate jea mucaa waan inni ta'e gudi yaa rabbii kiyya jaalatee jennaan akka mataa kanallee isa go'uu jammareet halkan mara keessa ka'uu jammareet marree waan je'u saahiba saahiba isaa kanaan mari'ata maydhamee jiraa akka mataa kanallee na godhuuf deemaa hin nyaadhun dhugu zamoona kanaa akkamuman tahaa je'ee saahiba isaatiin mari'ata gaafa tokko saahiba isaa kana waliin nuti magaalaa keessa mana shaahibeetii wayyoo somaateennu mucaan kun dhufeetiniin maal taate jennaan mataa hidhatee dhufe amaamaan matan na dhukkubaa waan kiyya santu natti ka'ee je si'ati yoo madhiifte hoo wama kanaa yoo dhaabde hoo jennaan awwala dhibbaan dhibba jaaladhe wallaahi dhiisuu hin danda'uu je maarree mala sii himaa je'een saahibdichi na bira jiru kun malli an sii himu mala tokko jira je'een maaluma mataan na bowwaafatee galgala mara keessan ka'a kinoo akka abbootiin kinnoo wanni kana na godhaa akka manaabaa kana na godhaa maaluma falli jennaan mucaa waan je'een dhageettanii saahibni ammootiin badaanillee qilee nama buusa bara waan gootu jaalalli ammootiin ati jaalatte kun dhibba jaalatte waan gootu jaalalli waan hadhaan dandeettu itti qama'ii je'een bar hadhaa biran tartu jaalalli waan hadhaan dandeettu itti qama'ii je'een mucaan kiyya fayyaalessi ka takkaa qama'een beene waan waaqiyaa bara waan dhugaati takkaa qama'een beene fayyaalessi badaa wannuma kanaanu yoo lashnarraa jedhe jeet achi deemeetiniin caatii bitatee as deebi'e hoggan deebi'u gara maallee mucaan edaa warra jimmaaree